Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu jechuun hordoftoota keenya egaa walitti deebinee jirra walirraa turree jirra. Dhimma walirraa turree fiisgaa viidiyoo waraabuuf akkasuma mijoonne tanumaa fi akkasiitii maaliin deebite yoo hajjattan taatan ammas gaadhii ibsaan deebi'ee ammas karaa biraatiin deebi'ee jechuudha. Sangaaf sabana akkasiin maraati jennee dhiifnee turre amma immoo karaa biraatiin deebi'ee jira jechuudha. Karaa inni deebi'eenis anee jaalalaa akkas deemee sammuun hawwatee jaartii irratti ni fuudha jee deemee akkas isaa deemu kararraan argee jechuudhaan saayiba kiyya jee fuudhee deemee ilmaamma waan hedduu takka haasa'u jira. Asittiin fuudha faayuutti jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sooratu oolmaan baga asin nugeessin jaa. Akkasumatti isin kunoo arraan tanaa sooraa wajjin sittachaanii jirra. Maalii waan jedhu jettanii ani jaalalaa fi waa ibsaan tana dura soora sirra dalagaa turee fi sanii akkasumatti isin hundinuu hunda kasanuuf waa hundaaf isin nagaa isiniif haa ta'u isin jaa. Akkasuma sooressaanis maalirraa haasoo deemaa jettanii arraan tana ibsaa fi ani jaalalaa viidiyoo takka gadhiisanii viidiyoo sanirraa akkasitti nutilleen arraan tana eessa jedhayna Adamana ani jaalalaati waliin ummiseenaa waliin simatti jirraa sirra dhaabbannaa sin jennaati illee tanaafu boruurraa kaatee sibira jirraa sirra dhaabbannaa ibsaan duraanuu waa waliin laaqadha jedhaniiti beekama akkasitti amma duraa'u jaartii namaa meeqa adda baasee waan jedhamu takka jira akkasii sooree akkasumatti itti fufiitti haasa'amee ammallee akkasiiti akkuma inni isin jechuun ibsaan duraanis maraatadha. Tana duras waa meeqa maraatee fayye maraatan ni wayyaa malee fayyu akkuma jaansanii amma immoo aanee qabee fuudhee deemee akka isatti maraachuu barbaadensa ilma aanee faa fuudhee amma viidiyoo takka irratti agarree aanee alaan fuudhee saayiba kiyya maarree duraa wajji turre jee fuudhee manatti galcheetiin mirroonaasif fuudha faa jaan keessa hudee mee namni tokko nama jaartii fi ilmoo qabu fuudhee yoo inni akkas ta'es fuudhee takka ammoo karaa araaratiin galchee osoo jaarsa fi jaartiin sun inninis wal dhaban ta'e fuudhee galchee ummuseena walitti araarsu qaba malee naasif fuudhaan abdadhuu jeeniti haasaan taane takka haasaa jechuun ibsaan akkuma tana durallee khabira kuni beekaa kan beeyne garuu immoo isiniif hin hime jechuudha waan inni dura tana duras jaarsaaf jaartii meeqa adda baasee ibsaa jechuun fattaadha tana duras jaarsaaf jaartii meeqa adda baasee tunechuun nama beeku malee amma fakkeenya boqon itti isin akkana inni tannu amanuu dhabuu dandeessanii tanarratti immoo anammoo isaa osoo hin taane aneen sirriin jiru wanni inni dalagu jiru tun ane dhagayeessumaan dhaamsa kiyya akka nam tokkotti kan ani siidhaamu akkasiiti adisiin immoo kana dhaamsa tokkotti immoo ane wanni ani siidhaamu nagaan galiiti kara jaartii deebiiti nagaan jireenya kee akka duraan isa jiraadhu siin jaa immoo jaartii irratti nin fuudhaa maarree faayidaan qabdu obboleessa kiyya nam fuudhaa lama fuutee fi takka fuutes takkuma takkittii teeti wajji yoo nagaan jiraatte irra wayyi malee jaartii feetu sadii fuudhii afur fuudhii wanni ishiin faayidaa qabdu hin jirtu jechuu takkuma akkasiiti immoo amma immoo shawwadamin ibsaa ittiin shawwadamin ibsaa jechuun har'a akkana siin jee boru mungkin tanumaati sittiin fuudhayee deemu sanuu yooti wal agarteen ishiin sun takkaanii jiraami isaa taatu taate si gubbaan tarkaanfatee itti dabru ati ibsaan beektu ibsaa inni shawwadamee jechuudha ibsaan jechuun maraatudha egaa inni maraate turee jira gaafa kan maraate ni beektanii ibsaan gaafa arabtitti jaalatu sun gargaaru gaafa san maraate gaafa arabtitti gaaragalee maal juusan gaafa san maraate jechuudha ibsaan gaafsa itti takkaan fayyine haan moo yaa'u malee ammas tana dhiyoon tanas ni maraadha jettu girgiraa faarsa akkasii waan hundaafuu ibsaan maraatu immoo ibsaan gara kaan khalaas ni maraate inni dhiifne dhimma akkuma beeytan kan dhimmi ta'e nuraa wallola osoo araaramin dhiifne amma immoo deebi'ee karan taanin naa dhufe kara kanaan naa dhufe ammas deebi'ee inni kun khalaas adabatu didee jira ibsaan ni beeyta waan antees na beeyta gaafan si qabu san waan si godhes ni beeyta immoo lammaffaas kara kanaan dhufteemi gaafa maraata inni sidhiifne immoo maraatummaan isaa sunaan immoo kana fakkaatutti mungkin mala baasee ni jiraami tooftaa baasee numa jalaa ba'uuf waan maraatti na fakkaati amma immoo kara kanaan naa dhufte yaa bada fattaal qonyonyaa guduraanii agarta haalli itti jirtu kun sin baasute haala kana dhaabii sin jenna ibsaatillee achumaan waaneenis ani atis maal jennaan ammalee kun tana yeroo laaltu viidiyoo yeroo laaltu maaltu si dhagama maal fakkaatti
akka waan jaalaltii sammiitee yookaan mataan isaa shirjee itti fakkeessan akkasitti isaan siyaasaati. Maaliif jennaan waan hin fakkaanne naasina jaalalti ati haadha manaa qabda ilmaan qabda. Haadha ilmaan keetii dhiistee tabiraa sanni fuudhattee yaaddu hin jirtu. Abootun baalagummaadha gajjeetii haadha manaa kan kee galfadhuuti mana kan kee keessa bultii santi oowutu keessa taa'e bulisa kiyyoon siin jaa. Akkasuma wanni haadha manaa kan teetii si caaltu hin jirtu. Tani ammaan tana tanii fuudhattee ooftunis bultii santi si diiguu feeti deemti malee bultii santi haara tabiraa si ijaartu hin qabdu. Waan ishee achitti siitaa hin qabdu. Kanaafuu ibsaanis ammaan tana har'a sittiin fuudhee siin deemu kuni boru deebi'ee ishumatti si fuudhee tana yoo fedhe tabiraa si fida yoo fedhe tamii nama qabdu si fida maaliif beekta hin beektu. Kanaafuu tajaajilatti san garteemi sunilleen yookaan maallaqa kan keessa jaalatte yookaan garteemi bakka ati duuba kan keessa ilaalteetu makkaan si jaalatte malee bultiidhaaf si filatteeti miti. Kanaafuu haadha mana keetii waliin ilmoo qabdu waliin jiraadhuun siin jabbarsa akka namni takkatti jechuudha. Akkasitti wanni haadha manaa ifii namaa gahan jirtu immoo yeroon si shawwaddee mungkin si fakkaatu dandeessi. Yaani ni jira migista akka takka yeroo namatti fakkeessuudhaan namnis namatti fakkeessuudhaan shawwadamuun takka ni jirti. Ati garuu waan akkasii shawwadamte takka shawwaddii deefaa waa keessaa ibsaa nameettee ibsaan nagalchisitti fuudhattee ibsaa faa dhugoomsitee jala hin deemin siin jaa nagaan galiiti haadha mana keetiitis galiitii dhiifama gaafadhuuti. Nagaan jireenya akkatti wajji jiraattu nagaa akka duraa wajji jiraattu jiraadhu siin jaa. Akkasuma isheen amma durallee mallee isheen ittiin balleessin akka jedhan amma viidiyoo irratti akka ilaalutti isaatu tumee manaaree jechuudha. Manaaree akkasuma tabiraa fideen hin fuudhaa jiru jire. Museen ammallee nuti indiyaan sibaddii jirraa arras taanaan boros taanaan sibaddii dhaabbannaa sibira jirraa ammallee taanaan sibira sirrii dhufnaa si wajjin jirraa ati badii hin qabdu Museenaa maala jinnaa isaaf si balleesse. Aaneenis viidiyoo sana warri isa qabdijaa jirtan jala sheer godhaatiin biraan dhugaa sheer godhaatiin. Maaliif jennaan ishii si balleessitan jirtu situtti balleesse malee akkasuma badii tantee fudhuutii mana hangatii galiitii ilmoo tantee gartee mita amma yaadu jirtana bira galiitii ilmoo tanteetii waliin mana hangatii wajjin bultii tantee oowwitu oofadhuun siin jaa. Akka nama takkatti ishii waan takka waan si balleessitan qabdu ganaafis fuulduraafis ammaafis ishumaatu irra si caalaan siin jaa bira sakhii. Akkasitti Museenaas immoo wanni itti beeku qabdu waan akka yaaddeen jechuun na dhiisee deemaa fuudhuuf deemaa ta'e waan akka yaaddeen inti waan dandeenyu simatti jirra akka obboleeyyanittis ta'e akka waa hundattuu kalaas simatti jirra tun si yaachisin jedha immoo asiin immoo handaamsan ibsaa qabu dhiiftu dhiisi waan kana sin baastu wanni itti hirtu kun yoo si dhiisuu didde immoo beeki lubbuu teetirraayi haajaa dhabde jechuun nuti tana jechuun akkasitti wanni nu dhaadannoo yookiin afaaniin haasawaa osoo hin taane hojiin si garsiifna tana duras akkana siin jennee inni hijiban afaaniin dhaadatti jennee qabnee si finnee hojiinis si garsiifnee jirra. Hojiinis nama garsiisuu ni beekne jechuudha. Ati jechuun gaafsanis maalummaa keenya hin barree osoo hedduun hin barriin akkasitti garaana nyaatteetiin garsiisee ture. Ammas deebitee karaa kanaan naa dhufte. Karaa kanaan naa dhufte jechuudha. Fattaalummaan tana dura dalagu jirtuu siif geessa. Of course. Akkasitti fattaalummaan tana dura dalagu jirtu sunuu gana itti gaafatamta. Osoo sanuu takkaa ittiin gaafatamin jechuun takkaa nama dhiiran afaan hin dhufne. Tanaaf akkanatti waa hunda akkuma fadhinnaa keetii dalagu jirta. Tana dura waa hedduu takkaa jira. Asirrattis himuu hin barbaadu akkasitti tun iccitiidha. Yeroo biraa yoo inni waan kanarraa adabatu dide nama inni jaarsaaf jaartii adda baasisanis fideetiin asirratti isin himsiisa. Tana jechuun yoo inni himimmaa narraayis xiqqoo hedduu akkasitti toltu maqaa balleessii fa'aa akkas waan akkasii fudhatu dandeessanii isaanuma saniin qaaman fidee isaan haa himanii hedduu namni halakkaamee dhumuun jechuun nama shamma akkana jaarsaaf jaartii adda baasa fattaalummaa akkana fattaal jechuun inni maqaa maraatummaa kanaanis kanamne jechuun ni jiraami maraatadhaa yaani waa keessaa baasa itti dhiisanii inni immoo fayya qaba keessatti maraatummaa osoo hin ta'in qabdiyyaa qabu waan akkanaa tan dalagu jira. Waan hin siidhaamu tana dhiisin siin jaa'ibsa. Waan kana irraa yoo dhaabee irra wayyaaf maal jenna inni ammaan tana aniif yaademo Museenaaf yaademo ifiif yaaddatame yoo jenna. Aboo inni mataa amma fakkeenyaaf ni jiraami akkasii yaadiyyee damma yaansaare yeroo takka barra roggoo aartii deemtu waan namni yaada kee deeggaru sun hundi firuma keessi fakkaataa beektaa. Inni amma osoo aneefis hin ta'in Museenaafis hin ta'in kan inni yaadateef matuma isaati yeroo tanaaf ni jiraami takka. Anirraa ni jiraami waanuma amma ittiin jiraatu waa'ee jimaa isaa waa'ee barcaa isaa khalaas kana haa ifi dabbaraa jeetee amma akka yaadessatti tanuma amma dalagaan ibsaa ni jiraami takka nama ol dhabe hara tokko goree waa'ee barcaa isaa dalagatu gisee hunda inni nama san sin gargaaramaa reeyyee hara hunda nama fakkeenyaaf namni ta'u manaaf yaadu dhimma dhuunfaa tokkotti yoo wal dhabne
yookaan kara kiyya goree yookaan kara kee goree jechuudha. Simaddiin jiraa ni jiraami simaddiin jira. Akkasaniiti ibsa akkuma isin hin jenne jechuun ibsaan fattaalaa akkuma isin hin jenne namni tokko dhimma xinfurratti ol dhabe inni kar tokko goree waan barchaa isaa dalagatuudha tun dalaguma isaati tana duras gaafa sa'aatii wal dhabnee turre san sa'aatii hin beeku ture akkanumatti kalaas inni ni jiraami. Waanuma barjaatiin dalagadhee gaafsanis akkasumas karaa sa'aatii goree bilaashitti alaaqatee jira alaaqatee ammas deebi'ee immoo karaa kanaan dhufe waa hundaafuu hojiin isin garsiisa ta'ibsaanis tana boodas ni jiraami ni qabamta tana shakkiin godhini immoo wanni si dhaamu haalli kun nama birattis ta'ee rabbi birattis ta'ee jaarsa fi jaartii adda baasuu sanitti abbaa ilmaanii fi haadha ilmaanii adda baasuun waan fokkotaadha jechuun waan bareedaa sitti hin fakkaatini dhaabin siin jaa waan ta'e yoo dhaabuu bootte immoo san bal'inaa wal qaamna. Faayidaa siif hin qabdu maaliif jennaan ammaan tana inni yoo adda baasu fedhallee yoo fedhee amma aneenis itti yaadee waan kana dalagu maaliif haa ta'u aneenis waan fedhaa godhu abbaan haadha manaatiin mari'atee yoo dalage rakkoon qabu akkamatti ishiin banaa baasetiin tabiraa fuudhaa kawanni jiru waan hin taane anammaan tan akka nam takkatti anis hin beeku haadha mana sallee hin beeku maaliif jennaan garuu wanni waan na fakkaatuun haasa'e jechuudha. Maal akkana fakkaatutti ammaan tan inni dirqama yoo ta'e illee isaan mari'atee haadha manaatiin isaatti mari'atee isaaniin booda waliigalteedhaan waan kana godhatu hin ta'an. Namni isa qofa isaa irraa hin baane lama fuudhuun. Kanaafuu tajaajilatu san gartee duubatti dhiisee galee haadha mana isaatti waliin mari'atee ishillee badii feetee yoo qabaatte jechuudha abbaa feetee waliin maddii yoo dhaqee namni nama bira dhaqeef badii hin dalagu. Kanaafuu badii guddoo gootee ishirratti illee fudhatanii kanaafuu ishiin badii waan qabdu hin qabdu dirqama ati mana galiitii ishii araarfadhu ilmaan kee keessatti galii akkasitti gattaa'iitii haadha mana keessatti waliin mari'adhu tajaajilatu yoo qabaatte ati wanni mataa kan kee shirf gootu jirtu ilmaan kan kee ni yaadda haadha mana keetii ni yaadda tajaajilatu ni yaadda kamsatitti mataa kan kee qoodee mataa kan kee ifi dhukkubsini kanaafuu galiitii haadha manaa kan keetii waliin ishii miidhattee illee hin yaadin ishii miidhuudhaaf yoo kana goote illee rakkoo sirra gaa wanni kun booda deebitee jechuudha sirra deebitee jazaan numa deebitee kanaafuu ishii miidhuuf hin yaadini maaliif galiitii haadha mana keetii waliin gattaa'ee ishii miidhallee hin yaadin asillee ni miidhullee yaadini amma miidhamu jirta akka laalutti asirratti gartee bakka laalutti amma miidhamu jira inni maaliif mataa dhukkuba akka nama keessa jiru haala namni fakkii ishirratti illee rakkoon fedettee yaadini kanaafuu waa hundaafuu ati haala hullee ati amma mana kan keetti galiiti gattaa'ee ilmaan kan keetti waliin bultii tan ta'u utuu gosa deebiti haadha mana keetti waliin mari'adhu yoo fuudhu barbaadde illee ishiidha si fuusisa malee haati mana keetti ta duraa ishiidha jaartiin duraa akka utubaa manaatti jedhamtu kanaafuu akka utubaa manaatti san diidee tabiraa jaaruu hin dhaqqabdu mana tokko kajaarame diidee kabiraa jaarta hin jaaru kanaafuu dirqama galiiti ishii mari'adhuuti akkana jiiti jaar ishiin yoo si hayyamti sanuu yoo si hayyamti fuudhi yoo si hayyuu baatte dhiisi haadha mana keetti hojii jiraatu si jabbarsa. Inni baramma akkam ta'u jirani beektaa nama gartee mana keessa taa'ee mana ifirra diiwuchi akkas takkaa immoo sanitti amma faa nama jeetti nama hin taane wal argee ibsaa waa keessa bu'u ibsaan si shawwatiin jee akkas obboleessa kiyyaa waa hundaafuu namni akka fedhellee ta'u namni jaartii duraa namaa geessu hin jirtu tana beekuu qabda jechuun amma inni fakkeenyaaf aaree miira keessa galee waa hedduutti waa hunda dalaguu danda'a. Namni gisee aaree waa hedduu dalagaa wanni balleessas akkasii immoo tas gabbaa'eetii aara kanas fixadhuuti waan itti jirtu tanas laali fuma deebiif qoradhachuu fedheeti akkasiiti hordoftoota keenya gaa'ii amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti furasin jedha.